Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna aan ejersa abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algeessachii keessatti leenjii fi hubannoo uummata bal'aaf kennuu jabeessee itti fufuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algeessachii keessatti adoolessa 26 uummata bal'aaf leenjii fi hubannoo haala siyaasaa fi diinagdee uummatichaa irratti kennuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa himee jira. Akka gabaasni ajajaa waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa irraa nu qaqqabetti leenjii fi hubannoo gahaa haala walxaxaa siyaasa impaayirichaa keessa seenee jiru irratti hubannoo gahaa uumuuf kennamuun carraan uummatichaa tokkichi qabsoo dhaabni waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru ta'uu irratti walii galanii jiru. Kaayyoo fi akeeka qabsichaas irra deebi'anii erga ibsanii booda osoo hin beekin wallaalummaa yookiin fedhii dhuunfaa isaanii irraa kan ka'e warri kaayyoo ganamaa kana dura dhaabbatan dogongora isaanii barachuun waan hundumaan qabsicha tumsuu akka qaban irratti mari'achuu dandeessisanii jiru. Dabalataanis kufaatiin gama diinagdeetiin uummanni Oromoo fi guutuu impaayirichaa keessatti mul'atu kan jalqabiin isaa sababa gaaffilee siyaasaa uummatichaa deebii argachuu hanqateef rakkoo nageenyaa uumame waan ta'eef tooftaalee hojii hundumaa siyaasni fi aadaa fayyadamuun oomishtummaa isaanii guddifachuu akka qaban ifoomsanii jiru. Rakkoo gama hawaasummaatiin murni bilxiginnaa uummata Oromoo ganda gosaa fi loqodaan gargar qooduuf yaalaa ture balaaleffachuun tokkummaa uummatichaa tiksuu fi dhimma Oromiyaa golaan qooduuf godhamu akka balaaleffatan irratti dubbatanii jiru. Xumura irrattis haala siyaasa walxaxaa fi ulfaataa gama hundaan uummata Oromootti deemaa jiru kana ofirraa qolachuuf filannoon tokkichi jaarmiyaa siyaasaa abaawwaboo jala hiriiruu fi gaachana uummatichaa kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo jabeessu akka ta'e hirmaattota waltajjii wajjin irra ga'uun addeessanii jiru. Dargaggoonni sadi maqaa waraana bilisummaa Oromoon qunnamtii qabu jedhuun ajjeeffamuu isaanii maddeen himan. Godina Shawaa Lixaa aanaa ammayyaatti dargaggoonni sadi maqaa waraana bilisummaa Oromoo waboo waliin qunnamtii qabu jedhuun humnoota mootummaa harkatti qabamanii erga dararamaa turanii booda ajjeeffamuu isaanii maddeen naannichaa himanii jiru. Akka odeeffannoo maddeen irraa argame ibsutti dargaggoonni kunneen adoolessa 21/2026 mana isaanii keessaa qabamanii gara aanaalee Dirree Incinnii fi Jibaatitti geeffamuun yeroo muraasaaf dararamaa turan. Yeroo qabamuu isaanii irraa eegalee maatii fi namoota isaan beekaniif bakki isaanii sirriitti beeksifamuu dhabuu isaanii maddeen himan jiru. Boodarra adoolessa 22/2026 aanaa Jibaat ganda Toogoo keessatti ajjeeffamanii bosona keessatti gatamuu isaanii maddeen kunneen ibsanii jiru. Reeffi isaanii achitti argamuu fi maatiin isaanii haalichaan gadda guddaa keessa galuu isaanii odeeffannoon argame ni mul'isa. Sababni qabamuu isaanii waraana bilisummaa Oromoo waliin qunnamtii qabu jedhu ta'us hanga yeroo gabaasni kun qophaa'etti qaamoleen mootummaa dhimma kana irratti ibsa mootummaa ifa hin kennine akkasumas himatni isaanii qaama seeraa harka akka hin geenye maddeen eeranii jiru. Naannoon Amaaraa magaalaa Finfinnee teessoo godhachuuf ajandaa marii biyyaalessaaf dhiyeesse jechuun maddeen keenya himan. Maddeen keenya sanadaa ajandaawwan marii biyyaalessaaf dhiyaatan keessaa argatan akka ibsanitti naannoon Amaaraa mootummaa federaalaaf yaada dhiyeesse keessatti heerri mootummaa akka fooyya'u ta'ee magaalaa Finfinnee mootummaa naannoo of danda'e akka taatu yookiin mootummaa federaalaa jalatti kallattiin akka bulu gaafateera. Sanada keessatti yaadni dhiyaate akka mul'isutti Finfinnee mootummaa naannoo yookiin mootummaa federaalaa jalatti kallattiin erga gurmooftee booda waajjiraaleen mootummaa naannoo Amaaraa gartokkeen isaanii magaalaa Finfinnee keessatti teessoo akka qabaatan yaada dhiyeeffataniiru. Kana malees naannoo Amaaraa sanada ajandaa kana keessatti magaalaa Finfinnee akka fedhiitti babal'achuu akka qabdu ibsuun daangaan magaalattii irratti daangessiin kaa'amu kamiyyuu akka hin jiraanne yaada isaa keessatti kaasuu maddeen keenya himanii jiru. Dabalataanis sanada kana keessatti Oromiyaan magaalaa Finfinnee irratti mirga addaa kamiyyuu akka hin qabne jechuun yaadni dhiyaachuu isaa maddeen keenya ibsanii jiru. Roobni cabbii fi bubbee El Niinoon wal qabatu Tigraayitti hammaachuun daa'ima tokko ajjeesee namoota 10,000 ol qe'ee buqqisee jiraachuun barame. Roobni cimaa cabbii fi qilleensa bubbee waliin makuun Tigraay godina giddu galeessaa keessatti roobe daa'ima tokko lubbuu yoo galaafatu oomisha qonnaa heektaara 1,000 ol mancaasee beelladoota ajjeesee akkasumas namoota 10,000 ol qe'ee isaaniitii buqqisuun gabaafamee jira.
Kunis rakkoo namoomaa duraan haala qilleensaa El Niinoo dhufee dhiibbaa walitti bu'iinsa fi hanqina nyaataa itti fufiinsa qabuun caalatti hammaatee irratti dabalataa ta'eera jedhamee jira. Bulchiinsi aanaa qe'ee teglii balaa roobaa cimaa cabbiidhaan makame adoolessa 21/2026 qaqqabee badii bal'aan qaqqabuusaa hordofee gargaarsa hatattamaa gaafatee jira. Balaan kun ganda 5 ooyiruu qonnaa manneen beelladaa fi jireenya uummataa irratti miidhaa guddaa qaqqabsiiseeras jedhamee jira. Saudi Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa 5 irratti adabbii du'aa raawwachuun beekame. Ministeerri dhimma keessoo Saudi Arabiyaa ibsa baaseen lammiilee Itoophiyaa 5 qoricha sammuu hadoochuu dhoksan galchuuf yaalaniiru jedhe irratti wiixata darbe adoolessa 20/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo sa'aatii 10tti adabbii du'aa raawwachuu beeksise. Murtee kanaan wal qabatee ji'oota dhiyoo asitti qofa lammiilee Itoophiyaa Saaudiitti adabbiin du'aa irratti raawwatame lakkoofsa isaanii gara 17tti ol guddiseera jedhame. Ministeerichi akka ibsetti himatamtoonni kunneen qorannoo irraa eegalee hanga mana murtii waliigalaatti adeemsa seeraa xumuranii dhuma irrattis ajaja mootichaatiin murteen kun irratti raawwatamuu beekamee jira. Gama biraatiin dhaabbanni eegduu mirga namoomaa kanaan dura ibsa baaseen lammiileen Itoophiyaa yoo xiqqaate 63 mana hidhaa Saawudii Haamis Mushaayitti keessatti adabbii du'aaf saaxilamanii akka jiran akeekkachiisee ture. Ibsa akeekkachiisa sana booda qofa lammiileen Itoophiyaa 14 adabbii du'aatiin adabamaniiru. Dabalataanis lammiileen Itoophiyaa 200 ol ta'an murtee du'aa eeggachaa akka jiran gabaafamus. Lakkoofsi kun dhaabbilee mirga namoomaa walaba ta'aniin hanga ammaatti hin mirkanoofne. Dhimma kana irratti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa deebii kenneen abbootiin taayitaa Saawudii waliin dhiyeenyaan hojjetamaa akka jiru ibseera. Tattaaffii dippiloomaasii taasifameenis lammiileen Itoophiyaa 1971 dhiifama mootummaa Saawudii akka argatan taasifamuu isaa fi adeemsi namoomaa kana gara biyyaatti deebisuu eegalamuu ibsee jira. Miseensonni humnoota nageenya Keeniyaa daangaa Somaaliyaa irratti hidhattoota Alshabaab ta'uun himamuun ajjeefamuun barame. Miseensonni humnoota nageenya Keeniyaa 5 walitti dhukaasa humnoota garee Alshabaab ta'uun shakkaman waliin walitti bu'uun naannoo daangaa Somaaliyaa Mandeeratti ajjeefamuun gabaafame. Gareen hidhattootaa kun waggoota hedduudhaaf mootummaa giddugaleessaa Somaaliyaa fonqolchuudhaan akkasumas hiika seeraa shari'aa Islaamaa irratti hundaa'uun bulchiinsa isaanii biyya gaafa Afrikaa san keessatti dhaabuuf lolaa turuun ni beekama. Poolisiin gabaasa isaanii keessatti walitti bu'iinsa kibxata guyyaa keessaa muddatee ture hordofuun garuu sakatta'iinsa Sooq Alunguu irraa ka'e naannoo hidha Waantiyaadaam keessatti hidhattoota Alshabaab waliin walitti bu'eera jedhanii jiru. Ammas hidhattoota sana hordofee akka jiran poolisiin kan ibsan yoo ta'u humni murna gargaarsa naannichaaf ergame boombii dhuka'ee konkolaataa waraanaa barbadeessus miidhaan irra ga'e akka hin jiraanne ibsanii jiru. Egaan hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu asirratti raawwannee jira. Qophiilee keenya biroof waliin turtii gaarii isiniin jenna.